Har'a immoo kan ilaallu ija keenyaa fi yookaan fayyaa keenyaaf moobaayilii yookaan kompiitara yookaan walumaa galatti iskiriinii kan jedhu ilaalla. Ifni moobaayilaa yookaan ifni kompiitaraa fi kanneen biroo kanneen iskiriinii ta'an ilaaluun qaama ija keenyaa reetinaa kan jedhamu ni miidha. Guyyaatti sa'a hedduuf ifa kanaaf yoo of saaxillee keessattuu galgala yookaan yeroo dukkanaa turtii yeroo dheeraan booda iji keenya waan nu fuuldura jiru akka qulqulleeffatee hin argine yookaan hin hubanne godha. Dhibee kana ittisuuf egaa akka waliigalaatti kan gochuu qabnu akka ija keenya iskiriiniin yookaan kompiitarri bilbilli wanti nuti ilaallu akka hin miine gochuuf kan gochuu qabnu jalqaba sadarkaa ifaa yookaan biraayitinesii kompiitaraa yookaan bilbila keenya keessa akka inni ifa naannoo keessa jirru waliin wal fakkaatu gochuudha. Biraayitnesiin bilbilaa yookaan kompiitara keenyaa ifa naannoo keenya jiru wajjin wal fakkaachuu sana olis ifuun qabu, ifa naannoo keenyaa ol isaa gadis ifuun qabu. Fakkeenyaaf iskiriiniin kompiitara keenyaa fuula keenyatti akka madda ifaatti ifa baasaa jira taanaan ol kaa'adha jechuudha. Fakkeenyaaf ibsaa ifa balleessinee bilbila ilaalaa jira jechuun yeroo kana bilbilli suni madda ifaadhas naannoo keenya ni ibsa. Naannoon keenya immoo dukkanaa'ee jira. Yeroo kana miidhaa qaba. Akkasumas isin jalaa dimismisaa'aa jiraannaanis rakkoodha. Kanaaf egaa ifni iskiriinii irraa maddu ifa naannoo yookaan mana keenya keessa bakka nuti jiru wajjin wal simuu qaba jechuudha. Caalus irrachuus hin qabu. Yeroo baay'ee yoo yeroo dheeraaf kan barreessinu ta'e halluun yookaan baakgiraawundiin barreeffama adii, halluun ittiin barreessinu immoo gurraacha ta'uun gaariidha. Kompiitara irratti yeroo barreessinu baakgiraawundii isaa adii goone qalamni yookaan kalariin nuti ittiin barreessinu immoo gurraacha osoo ta'e gaariidha. Yeroo kana ija carraa miidhuunsaa ni hir'ata. Inni sadaffaan ija keenya daddafnee ammaa yoo libsanne gargaarsa guddaa kenna. Yeroo kompiitara yookaan bilbila ilaallu ija keenya lillibsachuu. Kunis yeroo libsannu qolli ija keenyaa dhangala'aa yookaan imimmaan ija keenyaaf raabsee gogiinsa ijarraa ittisa. Akkasumas ija keenya garaagarummaa daqiiqaa 20 gidduutti haala galfachiisuu. Bilbila yookaan kompiitara dhiisnee bakka biraa ilaaluu. Daqiiqaa 20 ol walitti fuftanii kompiitara hin ilaalinaa yookaan bilbila hin ilaalinaa. Sekeendii 20f yoo xiqqaate bakka biraa ilaaluu qabdu. Garaagarummaa daqiiqaa 20. Akkasumas fuullee ijaa kan kompiitaraaf ta'u kompiitara ayigilaas kan jedhamu isa kana fayyadamuudha. Inni kun isa kam akka ta'e ija keenya wajjin wal bira qabanii ilaalanii ogeessonni ijaa ni ajaju. Isaan mareessuun gaariidha. Qabxiin biroon foddaa yookaan kallattiidhaan gara fuula kompiitara keenyaa ilaaluu dhiisuu. Fuula kompiitaraa ofitti galagalchanii sirriitti istireetii godhanii galagalchanii ifni bakkeetii dhufu akka inni gara ija keenyatti as balaqqabu yookaan as daayivarti ta'u gochuu dhiisuu xiqqoo garasitti ofirraa qabu. Kun xiyya ifaa alaa dhufu ija keessanitti yookaan ija keenyatti waan garagalchuuf miidhaa guddaa nurraan ga'a. Kallattiidhaan ofitti garagalchuun. Iji keessan miidhamee hanga arguu diduutti ofirratti hin eeginaa. Mana yaalaa deemaa ija keessan yoo xiqqaate yeroo yeroodhaan cheekaappii of taasisaa. Xiqqoo mallattoo akkasii ofirratti arginaan of ilaalchisuun barbaachisaadha. Manni baay'ee dadhabutti eeguun hin barbaachisu. Ija keenyaan alattis yeroo dheeraaf iskiriinii ilaaluun miidhaa qaba. Ija qofa miti kan miidhamu. Ifni kun galgala yoo ta'e sammuun keenya hormoonii yeroo hirribaa maddisiisu kan meelaatooniin jedhamu haalaan akka hin maddisiifne godha. Kun ammoo hirriba keenya irratti miidhaa qaba. Yeroo rafuuf jennu bilbila ilaalla taanaan meelaatooniin hin oomishamu. Hin oomishamu taanaan immoo hirribni nuti rafnu hirriba ga'aan ta'u, hirriba nagaa qabu, hirriba boqonnaa namaaf kennu ta'u, hirriba jeeqama rafna jechuudha. Kanaaf sa'a rafuuf deemnutti fayyadamuu dhaabuun gaariidha. Akkasumas hormooniin meelaatooniin jedhamu kun carraa kaansarii tokko qabamuu gadi buusa. Kanaaf egaa yeroo dheeraa galgala yoo bilbilaa yookaan iskiriinii ilaallee hormooniin kun ni hanqata. Hormooniin kun hanqateera taanaan immoo carraan kaansarii adda addaa nurraa ittisuu isaa gadi bu'aa. Kanaaf carraan kaansarii tokkoof saaxilamuu xiqqoo ni dabala. Xiqqoodha egaa kun baay'ee guddaas kan jedhamu jechuudha. Kanaaf egaa akka waliigalaatti daa'imman waggaa 2 gadii iskiriinii ilaaluu hin qaban akka waliigalaatti zeeroo iskiriin taayim jedhama. Tariitii viidiyoo adda addaa maatii waliin bilbilaa sababa ta'eera hin gorfamu. Waggaa 2 hanga waggaa 5tti guyyaatti sa'a tokko ol ilaaluu hin qabanii. Waggaa 5 hanga 17tti guyyaatti sa'a 3 ol ilaaluu hin qabanii. Namni ga'eessu immoo guyyaatti sa'a 5 hanga 6 ol ilaaluun guyyaa guyyaan yeroo dheeraaf hin gorfamu. Galatooma turtii gaarii.